isaan kun ammoo lafa isaaniitii lafa isaa irra taanitti diina ofirraa qolatanii kanarraa ammoo nuti waan qabnuun bira haa dhaabbannuun isiniin Oromootii. Wallaahi keessaafuu ijoolleen gartee yuutuubara keessaafuu Yaman keessa jiran mee tokkoon isaanii warreen gabbahanii arraan tana waa'ee uummata keenya uummata walloo dubbatan ni jiranii wallaahi hin jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya baga nagahan neeydan isin jecha ashama harka fuune warreen amantaa adda addaa waliin gartee amantaa waaqeffata amantaa gartee keessana qabdanilleen asumaanuu gaa ashama harka fuune isinin jaa Oromootii bakka jettanitti nageenyi waaqayyo isin bira haa jiraatu isinin jecha arraan tanagaa wanni gartee qabannee dhufne akkuma beekamu maaliif arras burus gammachuu teenyas gadda keenyas ibsatuun dirqama irra jiru. Kanarraa immoo akkuma gartee viidiyoo kalee isiniif gadhiisee ture irratti arraan tana immoo wanni gartee san caaltu gartee baay'ee takka wallaahi haalaan gartee nama gartee gaddisiisu baay'ee takka gartee wallaahi jireenya ilma namaa keessatti baay'ee takka gartee wallaahi jireenya kana keessatti nama haalaan gartee nama gaddisiisu. Asumanu Ustaz Anas Muhammad gartee gargaarsa ijoolleen gartee ana meeysu gargaaran fuudhee uummata keenya kan gartee walloo hospitaala gartee yookaan mana hakimaa magaalaa Adaamaa keessatti nama gartee ichi keessa madoon gartee ciisaa jiran dhaqee kan kuma 15 kan kuma 10 kan gartee kuma 20 akkasitti kuma 40 jechuudha. Deemee jechuudha irra deemee wallaahi gargaarsa gartee ijoolleen keessaafu ana meesoo gaafa gartee abdiilleen yookaan akkuma beekamu gaafa san uummanni walloo irraa kaanii dhufanii diina gartee osoo gartee deeggarsaan hin ta'in maallaqaan osoo hin ta'in qaamaan nu bira dhaabbatanii gaafa san diina nu wajjin nurraa deebisanii isaan sun arraan tana gartee qaamaan bira jiraatullee baanu wooma qabnuun arraan tana isaan bira jirra yaani Ustaz Anas Muhammad irratti erganii jechuudha. Ustaz Anas Muhammadis amaanaa isaan itti ergan fuudhee magaalaa Adaamatti nama gartee harki kun dhahamee gartee kun caccabee kan gartee rasaasni keessa jiru jechuudha. Kan rasaasni keessa jiru kan ciisaa jiru dhaqee irra deemee agaratu kunillee baay'ee takka amaanaa wallaahi fuudhee geessee agarsiise namni akkasaa kanatti as baasee jechuudha. Inni nama gartee wallaahi jechuudha baay'ee takka nama gaariidha. Kanarraa irra deemee jechuudha akkasitti gargaarsa gartee ijoolleen gartee keessaafuu biyya Arabaa jiran harkaa qabanii fi harkaa hin qabne jittu karratti ergan fuudhee geessee fi akkasitti nu agarsiise wallaahi agartamu nutillee garuu waan dandeenyu inshaallah bismillah ummata keenya kan walloo magaalaa Adaamaa keessatti mana hospitaalaa keessa jiran inshaallah nutis waan dandeenyu ni gargaara jennee abdii qabna. Ammoo namni gartee isaafuu hospitaala san keessa jiru nama gartee rasaasni kun asiin seenee gartee asiin keessa jiru gurra kana fa'aa jechuudha. Asiin seenee asiin bakka gurraa kana fa'aa keessa jiru kan harka kana gartee dhahamee harki kun amaliyyaa godhamee rasaasa keessaa baasanii ichi jiru. Bakka kun ammoo kan gartee mataa kanaa dhaame jechuudha. Kan mataa kanaa dhaame mataa kana jechuudha akkasitti amaliyyaa godhanii rasaasa keessaa baasanii akkasitti ichi ciisaa jiru jechuudha. Kan gartee lokosaa dhabee lokosaa kana keessaa jechuudha rasaasni dhahee rasaasa kana keessaa baasanii amaliyyaa jechuudha. Amaliyyaa namni hin beekne jiru miila isaanii kana jechuudha hadiida keessiira jechuudha. Kanarraa isaan kun waan gartee bishaaniin illee bitatan jechuudha. Waan bishaaniin bitatan garuu sun wallaanullee waan hin geessu jechuudha. Maaliif isaan kun waan nama hedduu ta'aniif bakka hedduu garuu hanqisuun bishaan illee bitatan irraa bakka buutiyyeeti abdii qabaa jechuudha. Wallaahi ana kama ta'a jetti. Kanarraa immoo maaliif osoo hangasan qofa hin ta'in nuti arra maaliif jirra maal keessa jirra arra hayyee nutillee ol baanee iyyaa jira dubbataa jira maali wanni gargaare nuti maali wanni gargaare Oromoo ta'e mee walaa kakaafnu walaa irratti jabeessinu inshaallah anillee hangama kiyyaan waa xiqqoon qaburraa hangaan danda'uun namallee jechuudha namatti illee dubbadhee gargaarsa gartee nama gartee qaamaan bira dhaqee uummata sanitti kannu biratti waan gargaarellee isaan sanitti erguun bareeda jeetiin abdii qabaa.
Ana ramo wallahi baay'ee takka garuu garaa nama nyaataa namni akkasitti fayyaa qabu jechuudha rasaasan dhahamee amaliyaa ta'e maali isaan sun biyya isaaniitii fi lafee isaaniitii jecha akkasitti lubbuu isaanii kan wareeganii jira kan ammoo miila isaanii jechuudha rasaasni dhahee akkas ta'ee jira kanarraa ammoo kan gartee jechuudha rasaasni mataa kanaan seenee mataa facaase mataan isaa kana amaliyaa godhamee hidhamee jechuudha fashaadhaan hidhamee jira jechuudha. Kanarraa ammoo nuti Oromoo teenya bakka jirtanii bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan asumaanuu kan biyya alaa fi biyya keessa jirtanillee waan dandeessanii bira dhaabbadhaa ja'an akka mataa fayyatti. Ustaas Anas Muhammad baay'ee takka wallaahi dhugaa akkuma beekamu uummata wallootiif gara kamiinuu jechuudha sagalee tahaa jira jechuudha. Osoo gartee gargaarsa gaa tan gargaaree inni osoo ol baasee hin dubbanne gargaarsa isaa uummata wallootiif jechuudha ol bahee sagalee isaatiin iyyutti jira. Arrallee ibduuban deemnee injifannoon isaa akkuma itti fufatti jira jechuudha. Nutoo injifannoon keenya maalirra jira? Maal keessa jira? Isaan kana gargaarutti jira. Mee namni riyaala takka arra gargaarre jiru haisaa wallaahi dhugaa baay'ee takka nama gaariidha jeetiin abdii qaba. Kanarraa Oromoo teenya bakka jirtanii wal kakaasaan isiniin jaa maaliif isaan kun qabeenya isaanii dura barbadaa'e maatii isaanii waan qabaniin magaalaa hospitaala magaalaa Finfinneetti magaalaa Adaamatti wallaanaa jiranii jechuudha. Kanarraa ammoo kan bakka biraa jiranillee hedduutu jira osoo bakka kana qofan ta'in hedduutu jira jechuudha kan hospitaala jiran. Kanarraa ammoo nutis waan gartee rabbiin nutti beekuun biraa haa dhaabbannuun isiniin jaa Oromootiyyaa. Kanarraa ammoo hanga gartee wallaahi dhugaa yoo gartee dubbanne isaan kun kan akkanatti itti ta'an maali namni gartee waa hedduu irratti illee kan lubbuu ofii dhabaniitu jira jechuudha. Maali kan gartee karaa baaraa kana fa'aa as deemee jechuudha lubbuun isaa hedduu dhabaa ture ni beektan akkuma beekamu isaan kun ammoo lafa isaaniitii lafa isaa irra ta'anitti diina ofirraa qolatanii arraan tana akkana ta'anii jechuudha. Kanarraa ammoo nuti waan qabnuun biraa haa dhaabbannuun isiniin jaa Oromootiyyaa. Osoo gartee gabbaanee arraan tana waan biraa dubbatu hin ta'in osoo waan biraa haasa'uu hin ta'in uummata keenya kana biraa haa dhaabbannuun isiniin jaa Oromootiyyaa handhaamsa kiyya. Kanarraa ammoo warreen gartee sooshaal miidiyaa irratti jechuudha waan akkanaa gartee jechuudha waa'ee uummata walloo sagalee taafii jiran baay'ee takka haa galatoomanii jeetiin abdii qaba. Kanarraa ammoo gola aartii Oromoo ni beektan jeetii yaadaa innillee nama gartee uummata Oromootiif sagalee ta'uu ture ni beektanii. Kanarraa ammoo arrallee borullee inni kuni nama gartee jechuudha gara hedduudhaan nama walitti qabee jechuudha nama kana gurmeessee akka uummata kana itti gargaaru jee sooshaal miidiyaa irrattis ol bahee nama dubbataa jiru jechuudha. Odoo namni sooshaal miidiyaa kanarratti yoo gara yuutuubaa kanaan namni akka isaa kanatti ol bahee waa'ee gartee uummata keenya uummata walloo kana dubbatee arraan tana baay'ee takkaan gammada baay'ee takkaan dinqisiifadhaa jechuudha akka mataa kiyyaatti. Kanarraa ammoo isa malee namni jechuudha ni dubbate ni jira jee ni yaadu. Kanarraa isaan sun nama gartee biyya adda addaa jiranii isaan san hunda walitti fidee jechuudha garaa laayifiitiin wajjin haasawanii akka gartee uummata keenya uummata walloo kana itti gargaarullee baay'ee takka kaasanii turanii yoo gartee waan kana barullee barbaadan isa yana dheetanillee ilaaluu dandeessan jeetiin abdii qaba. Kanarraa ammoo wallaahi keessaafuu ijoolleen gartee yuutuubara keessaafuu yaman keessa jiran mee tokkoon isaanii warreen gabbahanii arraan tana waa'ee uummata keenya uummata walloo dubbatan ni jiranii wallaahi hin jiran yoo dhugaa dubbanne maali lubbuun gartee ol baate malee gadi hin baatu uummata keetiif yoo dubbatte yeroo kamuu wallaahi lubbuun haqarratti baate shahiideedha akkuma Ustaas Anas Muhammad kaase isaan kun arraan tana lafa isaanii irratti kan wareegamanis lafa isaanii irratti wareegamanii kan gartee dhahamee madoon mana hakimaa jirus lafa isaaniitti jecha kana hunda ta'anii rabbiin isaanillee bira haa dhaabbatu rabbiin isaanillee wallaahi haa fayyisu gartee rabbiin gartee madaa isaanii madaa heenaa rabbiin haa goruuf jennaa Oromoo teenya. Kanarraa isaan kun wallaahi madaa keessaafuu rasaasaa jechuun baay'ee takka ulfaataadha. Madaan rasaasaa keessaafuu namarraa dattee hin fayyitu. Rabbiin haa fayyisu Oromoo teenya bakka jirtanii du'aa godhaafi jenna. Bakka jirtanii xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaa hin jenne bakka jirtanii du'aa godhaafi waan dandeessan bira dhaabbadhaan isiniin jaa Oromootiyyaa.
an dhaamsin inni isiniif qabu kana fakkaataa inshaallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi